Sintabbataa gaadhiiftutti. Fedhiin dubbisuu siin dhufu. Ati waa'ee si yaaddamu waa'ee tamaarii yaadda. Namni wanti inni gochuu hin dandeenye yeroo tokkotti waa lama gochuu hin danda'u. Maal fa'a? Barumsa barachuu fi fiigii jala jala. Akkamitti maaliif hin danda'amne? Hin danda'ama. Hin danda'amu. Sababni isaa hin danda'amu Itoophiyaa keessatti hin danda'amu jechi jedhu persentii 80 hojiirra oolaa jiru. Kanaafuu attamitti dandeessa? Hin danda'amu safara kan environmentii ati jiraattu marsee waan guutee jiruuf nan danda'a yoo jette sitti kolfu. Ani cabsee ba'uun qaba waan kana. Maal cabsee ba'an cabsanii ba'an miti wantichi. Qabatamaan furuun qabaani malee akkamitti hin danda'amu? Attamitti cabsitee ba'an. Barumsas idduma tokko jaalalas lamaan wal bira oofuu hin danda'a. Chiiki janaatuma yoo jana jette sii galaa. Akkamitti wal bira ooftasti? Yeroo sagantaa baasteeti yeroo jana. Sagantaa sagamiin baafta. Ati astuu keessatti sa'aatii 24 kirnaap taatee dubbista. Sa'aatii raftu iyyuu hin qabdu. Maaliif hin qabne? Sa'aatii kaaffee nyaattu iyyuu hin qabdu fiigaa nyaatta. Sa'aatii obboloota kee wajjiniin haasoftu taphattu hin qabdu. Maal kirnaap bittaateerta bakka barnoonni hidhaa tokkotti si galchee jiru. Hidhaa kana keessaa bahuudhaaf eebbifamtee bahuu qabda. Kanaafuu chiikiin kee yoomsi wajjin haasofti. Ati gisee hin qabdu bakka. Iseen immoo yeroo sirriitti hin kennituuf yoo ta'e yeroo kenniteef hin haasofsiiftu. Yeroo kenniteef wooki gootee deemsistee shaangoote yoo ta'e attamitti walii galuu dandeessa. Yeruma natti kennu yeruma argadhees yeruma dubbisarraa ka'ee iddoo barbaade deemisa yeruma san fataa zana isii godhe akka torbaan guyyaa lamaaf jette. Guyyaa lama namni barumsarraa fagaate mee maal haa ta'u? Asabi persen guyyaa lamaaf akka ga'uufti fataa goota bakka. Guyyaa lamaaf akka waan si'a tokko isa gootu. Si'a tokko isa fataa gootu guyyaa lama ga'a. Ayeeshaati immoo guyyaa meeqa turta? Isee guyyaa lama gargaara. Simmoo guyyaa meeqa gargaara? Ani dubbisee ani rakkoon qabu kiyyaa. Fataan guyyaa tokko immoo hammam sammuu kee irratti dhiibbaa fidu. Torbeetti yeroo lama fakkeenyaaf hoteela fataa itti bakkee baatee hoteela deemtee sana jettee dhufte hamma dhuguma gargara kan dandeessee deebitee dhuftee dubbifta. Ishii hojii fataa jedhaa oolee moo maal firii ta'e sammuun kiyyaa guutuun isaa firii ta'e jiraayyuu. Bareedduu naaf galaa'u baay'ee. Bareedduu maaloo ko kan jedhuuni sammuun kee persentii meeqa qabameera. Sammuu amma kanaa jechoota kanaan bilardi ta'e kun dhuguma dhufee. Divireeshinii integireeshinii dhagaa hin jiru wanta jedhu. Aaraan danda'ama. Ani akkasitti garuu ani sammuun kiyya fataa zana jedhee laal sana booda barumsatti yoo dhufe joon dubbise dhibbarraa dhibbumaan fidaa'u. Jagnaa keenya jabaa dhugaatti buufi. Lafaanuun ga'u laalanne. Qabannaa dubbisnaa. Qabachuu bicha. Warri jaalaanii kan hordoftan garuu haasaa kan dhageessa yoo ta'e baduu keessan keessumaa yuunivarsiitii keessa jirtu yoo ta'e. Akkasila. Gorsa hamaa akkasii hin dhageenyaa jiru. Amma keessattuu warroonni barumsi isinii galuu didee chiikii qabadha. Chiikii qabattanitti sa'aatii barumsi isinii hin galle isii wajjin fataa yoo jettanii yeroo deebitanitti. Barumsi akkanumatti laa siif seenas. Dhugaa miti. Soba. Akkamitti? Namni tokko si'a tokkotti waan lama gochuu hin danda'u. Kamitti? Barumsa barachaa januu hin dandeessu. Maaliifi barumsi iyyuu sa'aatii 25 ta'e isin gahu. Gibbii kana keessatti amma gibbii jirtutti. Sa'aatii 24 miti 25 yoo hojjette. Gahaa miti. Ijji lama. Saayinsii fi teekinooloojii keessatti ijji keetii kireetiiviidha jedhee mangistiin badhaadhinaa utuu si eegu. Kireetiivii jechuun sammuu akkasii qabaatu qabda. Sammuu yeroo tokkotti waan lama danda'u qabaatu qabda. Kanaaf iyyuu kan barbaachisu. Kireetiiviin kan jini jalaan dagimoo it is not creative. Sammuu kee baraasuus hin maalatu nama. Inni maalidha? Inni maqaa isaatti iyyuu maqaa warra siraaxiiti. It is not for a creative. It is just for a what?
laziness now. Lazy dha kan kenna. Single jechuudha baat. Single leen irraa dhiisi maal inni sammuun creative ta'e sammuu dual degree kennamaa jira warra asitti dual degree gatami sammuu baay'ee waattan dawaat. Departmentii maal irraa kenna departmentii jira ati immoo dual degree yoo baratin dual degree kana tokko psychology fudhatta tokko barumsaa fudhattee bahuu qabda malee ati dual degree sin baranne yoo ta'e sammuu kana itti fayyadamuu qabda jechuudha sammuu kanaan itti fayyadamtee warra psychology forii bidaayirani dhaqaanitti meeqa bidaa jiru jettee immoo investigationii tokko hojjette researchii tokko kaatee hojjette barri qarqara kan jiru warra kamidha barri qarqara kan jiru warra psychology hordofu psychology barri qarqara jiru ana jechuun shaantaa fudhatanii bahuu duwwaadhafi እንደዚህ አይነት ላይፍ ደግሞ it is not the life of ተማሪ ላይፍ አይደለም ይሄ ሌዚዎች ሳይን ነው ከአማ ሌዚ ተአጅሩ ይባራታን ሰሙ በሩስ ኢሳረት ቆፈ ጥየፈተ ዋን ረቲ ቦቀና ተንቀቡ ዋን ረቲ ቦቀተን ቀቡ ፍሩማን ጅሩ ነምኒ በሩስ ኢስኒ ገሉ ዲደ ፎሪ ፊዱ ደብዳን ቺኮሎጂ ፎሪ ፊዱ ያለሱ yeroo barnoonni isinii galuu dide isii hojjifataadhi wakii bayin wakii deemitiniin fataa zanaa jedhi achi gadi bayitin kootte deebi qo'adhumeen argita ani riisarchii kana laal waggaa lamanatti fudhatee jiru kan argachuuf kuni dhugumatti waan kuni sirrii namni barnoonni sii galuu dide ammumarraa jalqabii jinjanaa jalqabi laal dubartis taate dhiiras taate atis kana yaada dabaltaa irratti kennamati kan hin dhugaadha chapterii banuugeeti jalqabu yoo barbaadde chiikii jiran jennu chapterii ari'amuu chapterii abbaararamuu chapterii effii fiduu kana seenaa barbaadate starting from today paakeejii bitadhu birrii 15 kan torbe galgala birrii 6 sa'aatii 2 bitiiti ilaali kan itti gattaa'e qarshiin anama qarshii guyyaatti yoo xiqqaate qarshima 30 takka baas kuni baay'ee xiqqaadha jechuudha kaardii meeqaan bitachi keessa qarshima 15 fixa guyyaatti okay paakeejii birrii meeqaan bitta paakeejii 10 yoo bite baay'ee bilbilu online fayyadama chatting dha bakka kanaaf video chat or sound chat or voice chat or text chat jinjana አይደለም text chat useless ዝም ብሎ ነው እሱ jinjana አይደለም እሱ መደባገት እንጅሮ text chat ni text chat ማለት ሲጀመር voice chat video chat ወይ ደግሞ packaging video calling audio calling kana yoo goote kana nama barnoota hin qabnetu voice bakka barumsa barreessee hin danda'u video waan nama barnoota hin qabne laal kanatu fayyadama nama kana kan textiidhaan kan fayyadamu chaatiin nama barateef laal nama sammuu qabuuf text chaatiin nama biiroo keessa hojjetuuf ta'a tamaariidhaan sagalee ishee dhageesse malee itti fataayetta gurra keerraa nuursu dubbatu gurra keerraa nama jeequ laal namni na dhagaan jettu adduma keetti sammuu kee jeequu qaba nama jeequu caalmaa yoo sammuu kee kan jeequu danda'u immoo textiin sammuu namaa jeeqa sammuu namaa haala galfachiisu bareedaa qogaa waliin gurruma kanarra seenala asumarra seenee ol deebi'a wal galagal asumaan seenee ol galagalee as dhufa gadi bu'ata ani kan baay'ee waa malal jinjana irratti kan dabarsu sa'aatii 24 keessa sa'aatii 3 qofa barnoota sa'aatii 24 keessa sa'a 9 dubbisa sa'a 9 dubbisa kana laale HRG qofam kan qabu barnoota hunda garuu ati osoo jinjana jenin amma itti kana fidaan jirtura kana rakkinni jana fidedha erta sammuu kee free godhuu qabda biisiin kennine reewangisti waggaa tokko fanye achitte biisiin kee achitte waggaa jalqabaan jalqabne gaa
waggaa jalqabaa jinjanaan jalqabne faayidaa waggaa lammaffaa irratti hin jalqabeen faayidaa inni qabu ofii fudhatanii jechi ani ka waan jijjee kanaaf fideef na dhoggatan ati ta'uu qabu naan jedha bareeda qanjoo nagarra kanaafu warroonni waan akkanaa kanarratti dhiibbaa isin ragee kan isinii dhaamnudha fataa zanaa jecha qabxii keessan gaarii fida addunyaa kanarraa namni 9% nama kana kan qabxii gaarii fide ati kana hin amantu am garuu riisarchii kana eenyutu hojjete 97 riisarchiin isaa beekamu eessarraa fudhan annaawwan laala annaawwanidha odeeffannoo hundee hin qabne odeeffannoo annaa hin ta'e booddeen isaa yoo qoratanii deemtanii hayyallaa nama buusa akkasii kana